mootummaa ummataan tufame ummataan jibbame wajjin dhaabbachuun faayidaa takka illee kan qabne waraanni kun hin beeku. Waa wallaalee miti aangawoonni gubbarraa jalqabanii haga takaa jiran yookiin warra nu hoogganaa turre yookiin hiriyoota keenya ka hojii hojjechaa turre. Yoo achi jirrullee waa waliin mari'anne waa waliin haasofne dhimma saba keenyaa dhimma biyya keenyaa haala mootummaa kanaa akka itti rakkoo keessaa ba'uu fi hojjechuu qabnu achi keessatti soo jirru akka waliin itti haasawaa turre. Namoonni hedduun isaanii qaama ofiisara gurguddaa ta'anii fi sanii gadi jiranillee hin beeku. Aangawoonni gurguddaan akka isaaniillee sababaa sochii nuti biyya keessa godhaa turree fi bakka isaanii kan hanqatanii gaaga'amni garaagaraa irra ga'ellee hin beeku. Kanaaf wanti haarawaa ta'e dhaamsii fi gorsi nuti amma waan dura wajjin jirru waan ammallee isaanii dabarsaa jiru isaanitti himu guddaan hin jiru. Wanti nuti irratti walii galaa wal hubachaa jirru yoo jiraate ummata irraa harka qabachuun barbaachisaadha. Yoo danda'anii harka ummata irra qabatan yoo xiqqaate badii karaa isaaniitiin ummata irra ga'uu danda'u hoggansa isaanii jala jirurraa haga danda'ama irraa hambisuudhaaf yoo tattaafatan qoonni guddaan isaan irraa eeggamu kana. Haga mootummaa san gadi dhiisin haga caasaa san keessaa gadi dhiisinitti ajajan fudhatinaa jechuu hin dandeenyu. Ajaja yoo fudhatanii ummata bira dhaqan garuu akka itti raawwatan ajaja san malaan ta'uu qaba. Deemuu diduu hin danda'anii bobba'uu diduu hin danda'anii kuni amala waraanaati. Bobbaasee garuu waan achitti hojjettu irratti of eeggannoo gochuun ummata kee harka keessa qabachuun namooma. Namoomni kun immoo amma dhufaa jira waraana keessatti illee dhufaa jira. Anoonti namatti himuu barbaadu namoomni akkasii dhufaa jira. Kan ammoo ka fide dhiibbaa ummataati. Kana jabeessuun karaa biraatiin gaariidha. Warri tikaallee bifuma wal fakkaatu warri poolisaallee bifuma wal fakkaatu jechuudha dhaamsan isaanii qabu. Mootummaan kun mootummaa turuu miti. Mootummaa kufu mootummaan kamuu mootummaa waaraatii miti ka jiraatu zalaalama ummata. Yakka hattoonni aangoorra jiran ittiin gaafatamanii isaan ummata isaaniitirra balaa geessanii rakkoo keessa seenuun qaban. Amma dheengadduma rakkoo uumame kana ka ajjeese nama biraa ka dabarsanii kenna Oromoo. Kanaaf Oromoon achi keessa jirtu yoo jiraatte rakkoo dhufuu fi akka bishaanii itti si qabbaneessuuf yoo ta'e malee wanta achi keessa buufattu hin jiru kanarratti of eeggannoo akka qaban dhaamsa amma asirra haasa'u kana miti karaa hariiroo qabnu hunda kana olii dabarsina. Dhaamsa olii dabarsinu sun hojiirra ooluu qaba. Itti yaada yeroo hunda mataa keessanii yaada. Ajaja kennamuun hin yaadina. Ajaja kennamuun bobba'a yoo raawwattan garuu sammuu keessanii fi aantummaa ummata keessaniif qabdaniin yaadaa qofa dhaamsa isaanii kennu harki guddaan dhaamsaan qabuuf immoo ummataa fi ummanni karaa qabate kanarra taajjabbii amma opidiyooni finne jettee burjaaja'iinsan taane ummata keessatti uumaa jirtu kun hojiin mul'achuuf hin deemu waan ta'eef akka inni hojiin mul'achuu qabu ummanni dhiibbaa irratti godhuu qabu odoo of hin daganne irratti taasisuudha qaba. Duubatti deemuun qabu. Karaa opidiyoon itti nama dhiibdu kana qabsoo dhiisaati misooma fuulleffadhaa jettu kana gaafiin ummataa odoo hin deebiin gowwoomsa akkasii keessa ummanni seenaa hidheen amanu waan ta'eef asirratti illee jabeessuun barbaadu garuu immoo gaafii itti fuufsisu irratti ummanni jabaachuu qabaa dhaamsi kiyya kanuma. Hayyee Jeneraal Kamaal Galchuu Hayyuu Duree Adda Tokkummaa Walabummaa Oromiyaa egaa waamicha keenya kabajanii ibsa bal'aa waan nu kennitaniif maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasumas immoo maqaa daawwattoota keenyatii fi dhaggeeffattoota keenyatiin hedduu galatoomaan jedha. Atis galatoomii isinillee galatooma obbo Dajane hedduu isin galatoomfadha. Hayyee nutis hedduu galatoomaa jennaa irra deebinee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a Jeneraal Kamaal Galchuu wajjiniin karaa toora bilbilaatiin ifama gaafii fi deebii adeemsifnee egaa kanumaan raawwatnaa akkuma gaafii keessaniitti Jeneraal Kamaal Galchuu yaalii dagoonee booda dhumarratti milkoofne har'a isinii dhiyeessine. Dhaabbilee siyaasaa biroo hooggantoota haa ta'uu namoota biroo namoota isin nu gaafattan akkuma arganneen kan isinii dhiyeessinu ta'a.
Egaa har'aaf sagantaa qopheessinis kanumaan raawwannaa gama keessumsiisuutiin ani Dajanee Guutamaati. Gama teeknikaatiin immoo Farhaan Abdulsalaam nu wajjiniin ture. Farhaan Abdulsalaam yoo qopheesse beeksisa tokko isin dhageessisuudhaan raawwanna. Egaa beeksisichis dhiyeenyatti yookiin sanbata duraa dhufuutti Washington DC'tti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waggaa arfaffaasaa kabajata. Egaa warri naannoo Washington DC jirtan akka irratti argamtan asumaan sin affeerra. Egaa gama kiyyaan kanumaan nagaan siniin jedha. Farhaan beeksisa gannuu lakkisa. Yeroo biraa walitti deebinaa nagaan nama tura. Hawaasa Oromoo magaalaa guddoo US Ameerikaa Washington DC fi naannoo isheetti argamtan maraaf waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi Koreen deeggarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hunda duraa baga hundeeffama waggaa arfaffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiin isin ga'e jechaa eebila 14 bara 2018 waaree booda sa'aatii 2 walakkaarraa eegalee hanga galgala sa'aatii 8tti sagantaa ayyaana hundeeffama waggaa arfaffaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qopheessanii kabajaan isin affeeranii jiru. Teessoon Montgomery College Cultural Arts Center 7995 Georgia Avenue Silver Spring Maryland. Sagantaa kanarratti Joar Muhammad, Tana Hafte, Dr. Birhaanuu Leenjisoo fi Jaafar Ali argamuudhaan hawaasa wajjin marii bal'aan gaggeessu. Koottaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti haa mari'annu. Miidiyaa hawaasa bal'aa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiif haa tumsinu. Waldaa hawaasa Oromoo fi Koree deeggarsa uummata Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Washington DC USA.